mulqitu otobaale keessaan dabaree burqituu akkuma gootan Oromoo bakka hundaa Oromiyaa tanaaf qoonni baalee guddaa kanumarraa kaatee otoo maddituu madda gootaa taatee bara 1898 aanaa sawweenaa ganda jiddoo boruu gaara goonii cinaa obbo Bunee Daraaraa fi Hawwaa Badhaasoorraa ilmi tokko argame tokkicha akka dharraa. Dubrata akka dursa dhala lammaffaati garuu dhiira keessa ilma hangafaati Useen jedhaniini Useen Bunee Daraaraa godaanaa turtee dhuftullee nu furte boodana bakka namaa ga'i ilma sabaa ta'i jedhee fira aanaan eebbiseetti tufee akka ilmoo dhabaatti kunuunfamaa dhufe. Haadhaa fi abbaan jabo leellifamee ardaaf gosaan ilmi eebbifame Useeniin maandhichi jaalalaan hangafee erga abbaan du'ellee maatiin isatti hafee jaalatee baadhatee dirqama maatii isaa horii horsiisee gaaguree qotee jiraachisaa dirqama hawaasummaa qajeelatti baanaan hawaasa keessatti amanamaa taanaan sirni Haile Sillaasee Useeniin filatee offaana bobbaasee akka inni jiraatu aanaa isaa hunkuraa akka jaraaf laatu lammii isaa gurguraa dhiigoo isaa dagatee akka jaraaf fiiguu fi daguusan qabatee hawwii fi abjuu qabu irraa ka'ee Useeniin burqaa muuduunii danda'e. warri walii keenya walumaan gukkistu wakiila baalabbaataatti gaafa ol guddistu jara dur fageenyaa achi ilaalaa bahe waliin mari'atee waliin hojjechuudhaaf abbaa carraa ta'e harka isaatiin qabuuf cubbuulee ciccimaa nama ofii godhanii icciitii ittimaa amaanaa fi abdii irra kaayyatanis akka isaan fedhaniin akka raawwatuuf itti dhaammatanis miidhaa nafxanyaan Oromoo irraan gahu gallaalee hubatee keessi isaa gaddinaan garaan isaa gubatee akkamiin haqamaa imimmaan hiyyeessaa akkam taanu baanaa rakkoo tana keessaa jedhee mala mallaan ofiin mari'atee lolaaf lola qofa furmaanni argate. Jeneraal Huseen Bunee leenci waan jedhirraa duubatti hin deebine. miidhaan isaa na miidhee ka kufu an kufu gadda kiyya gaddee kan narraa baadhatu kan borus ittafu anatu ummatatu ana diina lubbuu malee luban qabne sana daandii ta'een fidu aanaa fi dhaalatti du'aaf jiruufillee firannaa caalatti moggattachi dhiisee waan argachuu malu Oromoon miidhiniif ormi nurraa galu baalabbaatota Oromoo 18 ginniiritti yaamee malli keenya maaltu nu baasamee nafxanyaan inumaa harree nu se'eera harqoota jiidhaa nurratti fe'eera jaraaf lafa qotti ilmaan teenyan bartu jaraaf daakaa bultiniitiin teenyan raftu nullee yoo ta'e dhadhaaf damma feena isaaniif korree miilaan jala ceena angoo fi sadarkaa kanaan nu bitaarti sobaan nu sossobdeen numaan nu fixaarti malee waan nun siisu muudamni gosaa fi aanatti nu diinsu kanaan of wallaallee ofii jiraachuurra dhaloota awwaallee ani dida ka'aa ittaa kaanu gaangeeffaanoo isaanii qabaa jala yaanu lolleetti cabsina dhoofnee hadoochina saamicha qabeenyaaf eenyummaa oolchina jedhee Huseen Bunee marii ittiin gahuu baalabbaata keessaa tokkolleen arganne ka isaaf dhagahu inumaatti kolfan qis jedhanii kolfatu fi tokko mootii waa hundumaan harkaa qabu angoo haalolluunii jettaa wanti lolluun meeti moo fi maratteenus maraachuu keeti bakka hin dhaqqabne hiixattee ilaalini harka siin dhaqqabne hooqachuu yaalini adaba godhadhu arraba keetiksi afaan kee hodhadhu halangeetee malee meeshaa maalii qabdaa nafxanyaan loluudhaaf ol kaatee lallabde nusifaan angoon kun abjuu kijiba atuu hin yaalin waan raawwiin si dhiba jedhanii dinnaan mariisaa harkatti na dhagahaa jedheen ol ka'ee bakkatti akkuma nu namaa nafxanyaanis nama akkuma nu duunu du'ee awwaalama tarii yoo an dhugaan ka'ee dhugaadhaaf hin lollee rasaasni Oromoo yoo isaan hin qollee anis harka laadhee gabroomee fi bula ba'aa isaanii baadhee akka ta'u ammoo isin agarsiisa ajjeesee fannisee dhalootaan barsiisa isin diddanillee osoo dandeettanii isaaniif bitamee kiyyan dhageettanii itti nyaadhaa dhugaa haqqisee hin nyaadhu gowwaa haqadheessu qubanaa qabaadhu jedhee dhaadatee gurraacha akka qarsaa faanotti ejjate halangeesaa farsa Jeneraal Huseen Bunee leenci waan jedherraa duubatti hin deebine sangoota isaa keessaa 9 gurguruudhaan qawwee 3 bitee takka ofii qabatee tahafte hiruudhaan Huseen Bunee Mahammad Bunee Abdul Kariim Bunee Aliyyi Kadiir Harqaa fi Sheek Muhammad Aliyyi Roobaa faa ta'anii jalqaba ka'uudhaan qawwee Oromoo diinatti dhahuudhaan bakka addeellee laga bosonaatti rasaasa itti baasee reeffa nafxanyichaa gaangeerraan rarraase gaafana gammachuun aanaa walitti aanee alagaa darbachuun hin taatuu taasisee mirgaangalee duulli gaafa wal abdatee milkiin ife fuulli
Jeneraal Hussein Bunee fi hiriyoonni isaa hawaasa baasanii reeffatti mul'isaa. Laala kan nyaatu kan dhugu kan du'u nama akka keenya odoo nu nyaatu odoo nu saamuu sodaaf jala teenya. Malee nurra hin caalle nurra cimeeti tooftaan nu sakaallaan xinsammuu hidheeti olaantummaa diinaa qalbiin teenyas fuutee nurratti of tuulee boonee lafa guutee of mul'isa malee waaqatti of fakkeessee akkanatti kufaa gaafa guyyaan geesse argaati amanaa gooftaan jedhaa turre reeffa ciisu kana. Kan kana hubate sodaan hin ragadu fafa namni keenya namaaf hin sagadu ofii barbaadanii eega dhufan badiin gurra abbootii keenyaa deemuun qabnu gadiin akka hiddi jaraa nu keessan magarree akka nu xuuxanii ilmotti hin dabarre ofneef fageessina booyyee sodaattanii uf duuban dheessina nu faana hiriiraa waliif haa tumsinu odoo nu dursinee diina haa dursinu jedhee ilmi Bunee otoo hin gaabbine waan jedherraa unee bara 1962 qabsoo ammayyeessee hundeedhaan gadhaabee humna isaas jabeesse. Sadan duraa irratti takka boojuun dhuftee qawwee 4 qofaan lola itti fuftee gootonni lakkoofsaan hin geenne 10 mootii nafxanyaatiin qabaa wal hudhanii daangaa itti goonaan deemsa miila jaraa muratee deemuudhaaf diinni shakke karaa fagoorra dhaabbatee ittas dhaadatullee akki beekan